Nasuun keenya inni obboleessa kiyya. Maas na fidaa jeetiin aaree kam takka aaree gubachuu jiru ni beektaa? Baddeen gaddeen biraacha kute ijoolleedhaatuma jala isaarraa hafuu eegale jeeti asii keecha kute malee. Ayyee. Nasuun baraas mana bira jira bara. Inni aduunas mana bira jira. Eefa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoonni dasiitu bakka jirtanitti nageenya isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Har'a alhamdulillaahi wanni nuti qabannee dhufne dasiin dhintee jirtinaaf alhamdulillaahi. Dawaa sheeqallee itti finnee gartanii sheeni quraanillee itti qaree wayyooytee jirtin maan tana dawaa kagoonee fi deema wajjiin akkanatti gara ganyaattees ni qabdi. Haa qaama keessarra qaamarraa dhiqanii ni qaama cufa dibaniin illee akkasii san cufa fixattee jirti. Waa xiqqishuma yoo taate malee amma isiillee fayya qabdi. Mee dasii teenya hordoftoota salaamtaa gaafadhuuti. Hordoftoota salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya salaamtaan xiyyaata onnee irraa burkutee isin haa geessu. Wallaahi hordoftoota waan hin kuusa deemu kanaas gaa kunuutaa jiru. Kanaatu nagarsee gaa waan tokko illee irraa quban qabu. Alhamdulillah khairu inshallah rabbi wajjin fayyeetiin jira alhamdulillah gaa fayyaan dhaataa fudhattee tuun agartee mate gaa wannaa miti ammaan alhamdulillah gaa wayyaa'ee illee sheeka sanna fidee sheekni sanillee dawaa godhee dawaa sheekaa sanillee wanni jiru gaa wayyaa'ee ammaan tana wayyaa haala wayyaatii ammaan tana waama mataan kun dhukkuu malee alhamdulillah ani bas gaa gwaan mataa juun Untuk bas video apa video na mereka agarsiisa itti egaa wayyaa kana fakkiin kan baddolla hordoftoota kiyya maali yana ita woman maali inte ani gizeni wayyaa elgoddu maatu asna fidee manatan wannati mana asuru kanyaatin jira maatu asna fidee jennaan barda siitenya kana je ani ga alas tirolee gizenan maali bakkana je tirolai una meetu siitenya laala khadwa ate kana jirtana wakkana takkana garre gizeeni barakana wakkana taadeen siide tanibin wannan Dime, alhamdulillah, amshi خلاص أعلم إيجار كزيني فيديو سنقدر سيبود الركضي وفيا أمشي الحمد لله رب العالمين كاين وفيا أكتو أوكي تايا سكني فيديو نقدر سني وانا ما خنا نتيو نفقت تيجي جنب لانو أنغواني كواي زين بيهو واني سنغا إذن بيهو نعم تيجي تين تاجو هادو تري دوا ستو بانان دسي أين ياتي تون دوا جيتي تاجو ندبو تجرا ندبو تجرا الحمد لله رب العالمين كاين إن شاء الله يوني نفتري نمتي Isin hoggaatan irratti yeroon inni akkana jeen bardastu maaltu na fidi hoggaa isin jettee naan lolte bara akkanaati kana sedhukku beeteen mana na sorooti sheeyni dawaan ijoollee keessan ta'uuti kophaa geessitee akkasi bakka kophaatti dawaa godhuu fi qabdanii jennaaniin fuudhee akkasi mana kiyyasii fidee jeeniitiin san irratti illee isin amanuu dhabdee eegamma wayyooytee beeka alhamdulillah eegeef barte gaafii tana na gaafatte. Mana suruh kanya animal yang tidak juga muskilan, amma ambil video muat negara situ nuh tina mana mal nanjut mal yang tidak nagi mana suruh kanya tahu drama tuh sana video mana sana video mozara mana sana video ini jenis lalu bah mana suruh kanya tidak kok amma yang tidak seragam. Ya nih ati wanita ati anjir tuh alhamdulillah ati aruma kaisa if wallalte male aruma kaisa if wallalte tuh mati ko siduk kubi male wata kalle wanta ati engkau dior. Malee waa takka illee waan taateen qabdu. Saniif na biddani. Saniif as finnee sheeyni maal lunjee yeroo sheeka bira deeme. Dawaan isin itti kannitan bakka hedduu lallabbiin isin jirre bakka ijoolleen isin hoddummaan bakka san geessaadha. Nasroon kanyis jira immoo. Nasroon kaytan kaamanuma jira haa dalagaa irra jira. Akkasitti saniifin fuudhee mana kiyyeessi fidee maaliif waan nasroon kaytaniif anis obbolee jennu manaaf yatis tokkuma. Ayyaana fi nasroonni obbolee jenuma akkuma nasroon kaytan obbolee isaatti nani siif obbolee isaa bararraan ta'a. Ayyaana kan rakkoon qabdu. Saniif alhamdulillah eeganuuf dhinte eeji waa takka laale huliitti yaadini ati immoo waan takka taniin si himu hedduu sammuu ta'e tana yaadanii baay'isin yoo hedduu yaadaa oolte ilmi namaa mataan gara galaa beekte saniifuu yaada sirra guddatee dadhabde. Nama mari'adhu nama si dhiyaatuun akkanaa fi kana akkamii jettee amma fakkeenyaaf nasruu bira yoo gatte isaan mari'atte obboleessa keeti waan silaa ati mari'atteen tana furmaata tokko waliin irra gahuu ni dandeessanii tanaafuu bakka irraa dubbiin kaatees ni beekta eeguma kannaa maallaqa sun akkas godhee ati sichumarraa aaratanii si seenteeme saniifuu obsii waan takka
inninis ni deebisallee jedhee hanqate ati kanarra jirtu kana maallaqa sanillee jaayisa godhatee jira qopheessee jira maallaqni kati siif deebi'a waan akka jaatiin hanqa fayyadu. Ani malu matti nakkamate to kana makkate bitura nagarsiisan ta'e sila. Ambarati hoggaaniin sitti haasa'u maaliif ni beekta haasa'u maka jekanaa hunaa dhageewu dinnaaniin eega dheengadda wayyooyte dawaan nan sii godhe san booda dawaan sheeka biraatii fide san booda wayyooyte ati na hojii haasa'innaaniin maaliin ta'ee na fiddii ettee ati Sheeka lolaan. sana isaan fiddeessan. Isaan fidde sheeka sana fi dura nagarsiisan. Sheekni bari ni beekta bakkuma duraan na suruun kan isin dawaa biraa fidu san. Isin meeshaa daanaa bitan daa takkaa fayyaa dhabee daanaa bitan. Na suruun dawaa siin finne Ani moo nagarra suu daanaa bitan. kalaata jee sheekni dhufe ati gabaabdumattuu dawaa sii godheeme fayyiteeme waa takka jaatiin. Ayyee rakkoon qabu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin takka Shukrii galata rabbii. galata rabbii galchuu. Galchuudha. Rakkoo takka hin qabu. Takkasitti alhamdulillahi hordoftoota keenya kun ola haala kanaa kanarra jirra. Hedduu takka qalbiin das nameetti maaliif ni beektanii namni akka fedhe yoo ta'e illee amma ishee rabbumaa wal dhabuu baannaan rabbiin ati obsa qabaannaan rabbiin laal waan ati itti kaate san galmumaan siif giya duraanuu hoggaanii fi namni tokko akkuma dhukkuba buuse du'aa jala buuse inshaallah tanumaafuu khayrumaa fi du'aa'ii nuuf godhaa bakka jirtanii hanqa isii jaaddoytanis ni beeyinaa alhamdulillahi arraan tana du'aa'iin qeebalamtee jirti qeebalamuu sii kunoo akkanatti hojiidhaan agartanii jajjabaadhaa ammallee rabbii si wajjin haa jiraatu dhukkubsataa keenyallee ka bakka biraa jirullee rabbi haa fayyisu xiqqaa guddaa namaa. Ajjeeta sii teenyamee amma du'a isaa si dhukkuba. Laa ani bargoon mataan dhukkuba jiru matuma kanaatu tuna dhukkuba malee mataan as malkatan lamaa hin dhukkuba malee laayimmaa kana nakkaatti naan gitu sanii miti. Matuma malee laal jaartiin titillee naati mana gatillee ne guwaati dalagaa kutti guyyaa kanallee guwaati kutti dalagaa hin jiru uttillee kennimillee naa bittee. Maali asan amma isa dhufe maali amneezii qabni silee akkuma kana naan giteen saddaqe malee asii usa dakuun didee beekta. Sii usa dakuun didee beekta akkana akkana gisee isin ta'e naa bitte lammaan tana alhamdulillahi rabbil aalamiin aami fayyaa caala. Ani giina qaamatti nagarsiisu sana giseen harkee giseen laalu waan haa hunatti fakkaanne waan gaawwan tanaas takkallee rabbumaa fida beektanii. Ilmi namaa waan dandeefite tuusinti rabbii fida alhamdulillahi rabbil aalamiin kaniin fayyee maan tana fayyee kun qulqullaa'ee taa'ee isin hojjete ani sheeka sanillee hin galatoonfadha ani sheeka sanillee wallaahi haala jedhatti hin galatoonfadha maaliif ati Ammallee inshaallah hoggaanii fi ati naaf wayyooytee dawaa hanga siyaasa kana fette tamaam sheekuma sanuu miilaan bira dhayneetiin Teruru mana geejji taa'u sana maaliif na geejjitanii beektaa? bira si geessee jira akkasiin mana isaa si geessee Asuma ziyaaraa bira gadaadhi dhaynee mantra keessa jira. mayyamanuma tana keessa kaanneen ni dhaynaati harumaa ragaa kana xarafa gala bira dhayneeti akkasitti alhamdulillah inni ziyaaraa isa bira dhaynee akka inni illee gammadu qaba maaliif namni wanni takka hoggaa ati dalaydee wanni san bakka irra sii buute hedduu takka gammadaa beekte saniifuu akka dhayneeti du'aayii goosifnee biraa deebina. Taasila san akka san silaawu ni beektaa daruu nagees guyyaa kanaa gisee jaartiin ta'e firaan akka hinaan jetteen. Gisee siin san magarsiifte waan inni irra ture tuun siin telefoona keessaa qabdii ani akkasittuu kan qabu kana akkasitti daruurumaa sheekuma akka daa'ina godhee wallaahi rabbii wajjin ana akkana jirtu sana naaf gisee amma akkana taa'ee hojii dubbadhee sun isii qonkona nyaachiftuun tun agarsiifte baada wallaahi ani waarii beekee maasni ayyeejet manni irra fadhee gisee siin nan jette anuma yeetiin kan duraasi mormuu ture laa dhiifamaan qabda taajuu jeetiin. Ambar duraan ni beekta eegumaati wayyooytee silaa waa xiqqishoo ifa garte kanaawu wanni inni telefoona yeroo inni sibira gattaa'us telefoona kiyya bakka biraa kaayee akkasitti dhufuu maali ni beekta hedduu takka rifatte jeetiin sanumaaf telefoonaas akkasitti dho'isee taa'u jira. Ammallee egaa telefoona shaanaa lafeetees anuma harka haa taa'u hanqaan hin du'aa siifitu. Na harka sii taa'etu maal anaafeetis tokkumaami siifin jabeessa. Nasruu anyootu waan makkamii. Nasruu bira dhayina. Isaan cuftii nu fayya qaban ijoollee isaanii isaan cuftii ni yaanii fi guutuu isaaniitu ijoollee isaatiif fayya qabanii. Aashaanis fayya qabdi. Aashaan amma ni dhufti ni dhufeette. Samanaa yoo achirraa mana isaa irraa gonta. Ani ati yoo achirraa taa'utti. Dhaquu hin danda'u. Mushaawara qarshii 2,000 kana kafalannaan ni dhufta. Baasni xixiqqaan deemu kun ammoo hedduudha nama karaadha nama tursiisa.
Ashaan boruun dhufti siinuu hoggaatiin dhufti booda wajjinichi yoo dhayines ni taate isii booda dhaynus bareeddu. Isaan Nasruun akkuma kannaaf isaa hojii jira. Nasruun immoo kannaaf inni wajjin jiran. Kannaaf inni wajjin jiran. Nasruu qabuma jira. Manusaa jira kannaan isa jira. Kannaan immoo kannaan manusaa jiran seeqadha. Ani isaan biraa dhaquutti hin jiru barreenya kana. Ayer con qabdu takka illee beektaani ayer heer inshallah akka qabdu hordoftoota fayya walla alhamdulillah ani sinii fayyan obboleetiin tiisan dasiin sinii fayyite alhamdulillah giin hedduu takkaan gaddi malee hedduu takkaan hingaa maaliif fittillee rifadhee gaddee maaliif yoo naan jettanii wanni fittillee rifadhee gaddee ani gaa wanta na waa takkaa biratti nagarree matanii kan biyya kana keessa jira waa takkaa haala kana biratti nagarree waa wanni sun gaa isarraa na qabattee maalii jeetu maaliin asii tasgabbaa'uu didee ragagga'uu didee onnajee jaartiin isaa dirqiidhaan gasi namni kun akkana ta'e amma ishee beektaa ta'e wanni fayyaadhamni dhufaa fayyaan jira dhuftii rabbiin xiqqoo buusee daa'ila buusee jettee nama asitti alhamdulillaahi har'ani yoo akka isaan jaansanii waa nama du'een fakkaata malee nama jiruun takkaan harkuni alhamdulillah kayin akkanattuu taa'ee isin hojii haasoo jiru galanni fayya rabbiif haa galu takka illee nuta rabbiitii isiin ujiin hundinuu tasaatiitti nama tasaa keessa seenuu dandeenyu miti. Ani ammoo wallaahi ni galatoomfadha. Ani sheeka sanillee ni galatoomfadha. Taajuuwwan illee ni galatoomfadha. Kiinan ammoo nasruu keenya kanaatutu as na fidee gumaan keenya gaamanni kun akka jedhamee gumaan egaa manuma ani nasruu keenyaatiin jiraafiin tamalee waa mana taajuu kanaan jiraafiitis quban qabu. Innillee gaafa hoggaadhatti mana ijoolleetti dawaanti godhuun taatu mana kanatti nasruu keenyaa akkas hin jee. Sheekaan naan jee bar nasruu miti. Sheekaan naan jee malee nasruulleen mana tokko akka ijoolleen hin seenne godheetiin. Inni nagoma qabaa beektu raammishi. Nagee qaba walaa alhamdulillah. Ijoollee isaatii beektaa cufti nu nagee qaba. Nasruun fayyee qaba. Ayya anaa taatu takka illee nu dhiisse rakkoon qabu. Alhamdulillah kaniin akka isin akkaan harkisaniin hin du'in. Numa dhukkubsata faa malee namni dhukkubsatu maal jee rabbiin okkumaan dhukkuba buuseetiin du'aa jala buusee jeesani. Kanaaf kaabbaan fedhee uni fayyaa maal. Ayya inshallah takka illee rakkoon qabdu bingo ammoo mana sheekisanii nageessisan otoo mana nasruu keenyaa sanuu hin geessine jechi. Mana sheekichaa siin geessa. Ani naana neegaan ammoo bara duraan wallaanaan illee yoo wanta nagaa onna jee ni naare maaliif naare waan jette taajuu keenya nasruun keenya inni obboleessa kiyya maas na fidaa jeetii naare aaree qam takka aaree gubachu jiru ni beekta rakkoon qabdu. Bar nasruun asi fidee feeji makaanee mana kiyya naafi isa jii walumaanuu si finnuus. Wanni mana kana si fideef bakka lallabbiin hin jirre jechuun si fidee malee waan biraatti fudhatin ati. Amma si ala deemee iddoo ati godhu jiraas. Nasruun asuma na bira taa'eetumaa fi nasruun badhee gaddee na biraa cokote ijoolleedhaatuma jara isaarraa hafuu eegale jeete asii ka'ee cokote malee. Ayyee. Nasruun bara asuma na bira jira bara. Inni asuma na bira jira. Eeqa deengaddee bara guyyumaa silaa dawaa ansi kannee maaliif as na fidden jettee ati loltu san guyyuma san bar zaa duraa ka'ee na biraa kute malee inni asuma jira. Ayyaa kastaan rakkoon qabdu iyyee. Ani duraan yoonni aareen uuma jaartii ta'e mafiraa hunda bu'aan itti lolu mafiraan naan jetti laa dasii teenyoonni akkanaatu hin taatu bara akkana gisee isin naniitu maalumaaf kannaadhaaf wanna jechuudhaaf dhiiroo kan nu zaatanii asina bitanii jeetiin lolu turee mu beektaan. Kannaa eenyu sodaata kannaa nama akka keenyaati maali jecha sodaanna kannaa. Takkasiiti inshaallah fayyumaa fi rabbii fayyaa waliin naa dhaabu. Fayyaati rabbi waliin si dhaabu. Amshi fayyaati jaan barbaada fayyaa waliin naa dhaabu kaniin irraan tana hordoftoota kiyya wallaahi alhamdulillah kanin irraa akkan ol ka'ee taa'ee isi wajji haasee saggoonna jee maaliif duraanii fittiin illee hin gadde alhamdulillah isaan irraa fuudhe inshaallah rabbii wajjiin isaa beektaa telma namaa sababumaa kan rabbii jaalata akka leenu alhamdulillah giin alhamdulillah rabbil inshaallah rabbi siyaa fayyisu mataa kanallee sirraa dhaabu jaada du'aayinaa godhaa du'aayin teessanis ni taati ni qeebalamti takkana isin janna jira adda abduu